dubbanna. Kanaaf galatooma komantiin keessan wasaanyiidha. Viidiyoo irraa dubbadhu ka jedhu sagaleedhaan kuftee jirta injifatamtee jirta. Shimallis irraa jalqabii Shimallis nama tokko lama jira. Aga ammaatitti wobotu injifate. Abbaa biyyaa beeytanii jirtanii jechuudha. Egeree keessan beeytanii jirtanii jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa keessan beeytanii jirtanii jechuudha. Viidiyoo mucaan niitii ofii waraabee gadi dhiise isarraa isinii dubbadhaa jedhee yaadee amma ammoo jalqaba irratti woboon sagalee guutuudhaan woboon injifatee jira. Akkuma jirtanitti warri deeggartoonni woboo harka ofii dhayaa amilee ofii kennaa jechuudha. Gargaarsa woboo jedhee waan nanarra jalqabeef amma nutuyyuu hojiitti hin jirre woboon hojiitti jira. Woboo irraa jalqaba. Itti aansee viidiyoo isinii dubbadha. Shimallis Abdiisaa viidiyootti isinii aansa. Isinii galee lola amma deemaa jiru isa dhumaa irratti deebifna. Amma jalqaba waan kennarraa dubbanna. Wanti kenna maali? Woboo. Oromoon har'a uf beeyne. Tayyib. Eega uf beeyne anis woboo atis woboo. Woboo jedhi koomantii har'aa wobooma jedhime. Mee warra keessa dabalamu keessaa amma nama 200 wayi sheer godhaallee nama baay'ee fidaame sheer godha. Woboon egeree Itoophiyaa egeree Oromoo egeree biyya sanii keessatti sheeriin isinit diqqaata. Sheer godha hundi keessan nama mara biraan ga'a. Keessattuu haasofni anarra dubbadhu haasaa qunna garii qabu. Dhugaa rabbii isinit diqqaata sheeriin. Woboodhaaf egeree keetiif bar egeree kee jechuun beeytami egeree keetiif si dubbachaa jira bar. Amma wanti irraa haasa'uu qabnu jalqaba irratti woboon injifatee jira. Har'as boris woboon ni injifata. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nuti waamicha goonee fi turree ani gaafa takka jedhee waraanni adda bilisummaa Oromoo Itamaajoor Shuumii waliigalaa Jaalmarroo Dirribaa filatee woboon Itamaajoor Shuumii filate gaafa jedhamee gabaasni sun na bira ga'e hafuura baafadhe gaafa san Oromoon injifatee jira jedhee murteesse jechuudha. Koomantiin keessan har'a woboo haa jedhu baqa wobooma jedhimi achi. Tidhiisi waan biraan barreessin woboo basaastuu fi yartuu as keessa makamtuu yuu adda baafanna. Nama meeqa namni Oromummaa ofii jibbu. Woboo jechuun Oromoo. Oromoodhaaf wareegama Oromoodhaaf du'a. Oppodiyoo miti kamallas ijaare. Sini galuu qaba. Oppodiyoo miti woboo jechuun waaqoo guutuutu keessa jira. Jaarraa abbaa gadaattu keessa jira. Taaddasaa Birruuttu keessa jira. Elemoo Qilxuuttu keessa jira. Leencolee Kaleessaattu keessa jira. Kanaafuu oppodiyoo mallas Zeenaawiin ijaaree fi woboo wal bira qabuu yaaddani. No. Koomantiin keessa woboo. Yaa salaamu alaikum yaa. Akkana Oromummaa jechuun bakka. Naa jiraadhaa bakka jirtanitti. Naa jiraadhaa jajjabee naan jedhaa isiniin jedheemi kanaan dura akkasuma isinis jajjabeedha. Koomantii woboo caalin jiru anaaf. Abaddan maaliif egeree keessani. Egeree ilmaan keessaniiti. Ujoollee teessan taarra dhalatte daa'imman lafaa dhufaa jirtu egereedha woboon. Raayyaa ittisa biyyaa Oromoof Oromiyaati. Poolisii Oromiyaa liyyuwaylii Oromiyaa wobotti daballee bakka buusaa jirra Oromiyaadhaaf. Hundi isaanii woboo ta'aa jira nama booda. Kalakki woboon ta'uu taayyee ta'a jedhe funyaan dha'aa jira woboon. Kalakki woboon ta'uu hayluu addunyaa ta'a jedhe funyaan irra dha'u jiran. Kalakki ani woboon ta'uu dhaqee Shimallis ta'a jedhe funyaan irra dha'aa jiran. Ila kunoolaa warri ammoo ani woboodha. Ani waaqoo guutuuti. Ani jaarraa abbaa gadaati. Ani Taaddasaa Birruuti. Ujoollee Kaleessa mallas walitti qabee walitti dhufnu jedhee warra qabsoo gaggeessaa jiru tokko miti sheerii qofa sitti nafinar. Anamma mata duree kana maaliif isinii barbaade? Gargaarsa woboo wayita isiniin jedhu amma qallattiidhaan gargaarsa woboo godhaa isiniin jechuu kiyyaa miti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo osoo isin waa takkan godhiniif ummata keenna ummata miskiinaa dhaloota qubee lafaa dhufaa jiru walitti qabee nyaachisu jira. Walitti qabee obaasu jira. Walitti qabee hoo nyaadhu ofii beela'ee si nyaachisaa jedhaanii jira. Maal barbaadda kana caalaa? Kasirraa fuudhee si nyaatu moo ka osoo ofii nyaatin si nyaachisu filatta? Kam filatta? Injifannoon galuun baranuma. Zabana kana keessa Abiyyi waan hin danda'amne yaalaa jira. Bravo. Hin injifanna jenne kaane hin injifanna. Namni waan godhu beeku galma gaya. Isa argite namni kaayoo hin qabne gara deemu takkallee hin beeku. Mootummaa naannoo Amaaraa irraa fudhadha. Aganyoo Tashaager. Aganyoo Tashaager maal jedhe kanaan dura? Maal jedhe? Yoo dhuftee wayyaanee yookaan TPLF magaalaa takkatti magaalaa naannoo Amaaraa qabatte uf ajjeeseetiniin Tedrosiin tayaa jedhe. Har'a ammoo maal jedhaa jira? Yoo bakka fiduu dadhabe aangoo gadi dhiisaa jedhe. Namni ergatu hojiin isaa kanu.
Woboon aangoo gadi dhiisa jedhee beeka takka aangoo qabate waan jiru sanitti cichee irratti wareegama. Woboo sheer godhi yaarra sagantaa wobooti. Sagantaa wobooti. Viidiyoo gurbaa mucattii tumellee ergaa bareedduu isinii qabadhee dhufe. Ergaa bareedduu dansaa. Hunda keessan ka ilaallatu guddaaf diqqaa warra jaartii fuuteef jala qabdu mara keetiidhaaf. Ergaan ani isinii dabarsuu barbaadu itti aansee jechuudha. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo kanarratti sheerii isin gaafadha. Amma maal isiniin jechuu barbaada gabaabinumatti? Woboo kaleessaatii fi taarraa tokko miti. Qabatamatti isinitti argisiise moo isinitti hin argisiifne? Isinitti argisiise wayita xilaata Itoophiyaa xilaata Oromoo gadi kuffise surree irraa hiikkatee ana poolisiin Oromiyaa jedhee poolisii Oromiyaa mallattoo isaa godhateetiin Oromiyaa keessa fataa jedhu kana caala maal barbaadda? Makiinaa takkatti qabdu itti gurguri. Mana takkacha qabdu itti gurguri. Bilisummaa barbaannan sababiin isaa woboon har'a uummataan walitti galaa jira. Uummata fudhachiisaa jira. Nuti isin hin tuunu jedhanii uummataa nyaata keessee fi kennaafii jira. Nyaata fidee fi hoodhaa nyaadhaa nuti homaa rakkoon qabu. Nuti kaleessallee bosonuu sooranne malee midhaan soorannee hin beeynu. Laalimee waan woboon jedhaa ture laa. Midhaan takkaa hin sooranne. Kaleessa nuti ka soorataa turre. Bosonuu daggalaa sooranne. Hoodhaa nyaadhaa isin. Midhaan shimallis isinirraa fuudhee uummata Amaaraatii fe'u hoodhaa isin nyaadhaa jedhanii kaleessa uummata keenya qallabaa ture woboon. Magaalaa addabaabayii keessatti uummata keenya walitti qabee nyaachisaa oole. Woboon uummata isaa hammatee dhungata. Uummanni isaa woboo hammatee dhungata. Oromoo bakka jirtutti diriirfadhuu ciisi. Anatu siin jedhe. Namni isin ofirraa eeguu qabdan uummanni Oromoo oppodiyoo qofa. Woboon magaalaa kana seentee dhageenyaan dirraayyuu garan galfatin rafi cal jedhi. Rafi hoolaan abbaa gaarii qabdu eegee ala keettee raftin jenne Oromoon. Wobootu si duuba jira hafuura takkan baafatin yoo gara mirgaa irra ciifte akkasuma sitti haa bari'u. Dirra takka garan galfatin. Oppodiyoon ammoo dhufte. Magaalaa san seentee yoo dhageette yeroo san gara qabsootitti seeni. Ani dhaamsi koo kana uummata keenya jechuudha. Woboon har'a Wallagga qofa jira sitti hin fakkaatin. Jaalmarroon kaleessa maal isiniin jedhe? Waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda keessa dhuufate gola mara keessa jira. Tarsiimoodhaan socho'u jirra. Guyyaa tokko nu agartan uummata Oromoo waadaadha. Kaleessa uummata kiyya yoo bilisa ba'uu isin barbaaddan bilisa isin baasa. Yoo isin diddan bosonuu bilisa baasa jedhe isin ammoo hin dinne. Bilisa na baasi jettanii natti kennitanii amaanaa anarra Itaamaajoor Shumiidha. Laalime ajajaa waliigalaa waraana raayyaa ittisa biyyaa Oromoo Itaamaajoor Shumii Jaalmarroo Dirribaati. Yaa salaam. Hujiidhaan argatee beeki. Digirii bitatee osoo hin taane, doolaaraan fudhatee osoo hin taane, mallaqaan fudhatee osoo hin taane ifaajeeti. Saba kanaaf lubbuu isaa qabsiiseeti. Agartee kanaafuyyuu amma wanti barbaachisu maali? Hundi keessan gammaddaniif wallaaltanii jirtan bakka jirtanitti isin beeka. Sheer godhi achi. Sheer godhi woboo biraan naagai sagalee kiyya kana. Sheer godhi tiriin kadiiree biraan gai warra rallee hirriba keessa jiru. Warra hukuman qabne. Osoo maajarri rafan Finfinnee irraa fudhachuudhaaf deemna. Finfinneen har'as Boorista Oromooti. Akkana moo akkanaa miti? Akkana. Nuti kaayoo qabna. Jawaar kaayoo qaba. Baqqalaan kaayoo qaba. Hamzaan Booranaa kaayoo qaba. Shamsaddiin Xaahaa kaayoo qaba. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kaayoo qaba. Nuti yoo har'a Abiyyi Ahmad warroonni akka Awwaluu Abdii dhufaniitiin koola takka hayyoota Oromoo irraa yoo kakaasan taate Oromoo waan godhu warra argee bire. Argitee biyyamoo gootota ta'e waan goota gartee ciibsitee qabattoo irraa hiitee uffata irraa baastee uffachuu jirti bar. Mee hayyuun kee haa tuqamu kan waan godhamoo mana garta. Ijoolleen dhaloota qubee ilmaan Jawaar Muhammad warri kaleessa Jawaar kennaa sifaana jirraa siif wareegamnaa siif duunaa jechaanii turtan har'a maal eeydare? Woboon gola mara koottuu siin jaa jira bar. Pilaanii baasee namni umriin keessa waggaa 18 ol ta'e namni Oromummaatti qabsoo Oromoo galmaan gayuu kaayoo qabdu namni sabboonummaatti amantu namni karaa Taaddasaa Birruu qabatte namni karaa Waaqoo Guutuu qabatte namni karaa Hayilee Fidaa qabatte osoo karaa Taayyee Danda'aa hin ta'in warroota karaa Taayyee Danda'aa qabatanii nuufi jarri duudaa fi garaadha. Warroota karaa Shimallis Abdiisaa qabatan nuufi jarri duudaa fi garaadha. Nuti har'a kawaamaa jirru warra Taaddasaa Birruu jala yaa'u
warra waaqoo guutuu jala yaa'u, warra jaarraa abbaa gadaa jala yaa'u, warra waaqoo guutuu jala yaa'u, warra jaalnadhii gammadaa jala yaa'u. Jara akkasiisa waamutti jirra. Shofee kondominiyeemii itti kennanii, waan jimaan bitattu itti kennanii, waan caatiin bitattu itti kennanii Oromoo irratti bobbaasan Oromoo ay wakkilem. Woboodha ka Oromoo bakka bu'u. Wareegama akkasii warri qabdu Oromoo woboo waamicha sii godhee jira. Gola Oromiyaa mara keessa ka jirtu qabsoo adda bilisummaa Oromootitti hiriiri. Umriin kee waggaa 18 ol ka ta'e. Waamicha sii dhiyeessee jira sabboonummaan. Qabsoo waan amma siin jedhe kana yoo guutte qofa. Ulaagaa amma siin jedhe kana yoo guutte qofa. Ilmaan Taayyee takkatti hin barbaannu. Ilmaan Shimallis takkatti hin barbaannu. Warra karaa obbodiyoo qabate kamuu hin barbaannu abadan. Jawaarii yoo har'a wanni fedhe irra gahe. Baqqalaa yoo har'a wanni fedhe irra gahe. Kumaatama kitiliyoonaan dhiiga jaraa baasuudhaaf tokkummaadhaan qabsoodhaaf duuba deebii hin qabne dunuunfadhuu gara Jaal Marroo, dunuunfadhuu gara Jaal Gollichoo, dunuunfadhuu gara Ustaaz Kamaal Heboo. Sigalee Oromoo hojiin keenya kana qofa. Amma maal isiniin jechuu barbaada? Waamicha kana ergaa woboon dabarsee eega isin biraan ga'ee namni Oromoodhaaf wareegama jettuuf qopheessi. Oromiyaadhaaf wareegama Oromiyaa bilisa baasa. Hayyoota kiyya mana hidhaa jiran yoo danda'e lubbuudhaan baasa. Yoo lubbuudhaan baasuu dadhabe ammoo gumaa isaa baasa ka jedhu qabsoo akkasii namni geggeessuu barbaaddu karaan kee banaadhaan koottu siin jechaa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo. Tokko kana kabiraa ummata keenya ummata biyya alaa keessa jirtan diiyaaspooraa ta'ee baqattoota biyya Arabaa warri rabbiin carraa isinii kennee dalagachaa jirtan waan tokko jechaa jirtan ergaa ani isinii dabarsu kana dhageeffadha. Gammaddanii jirtan bakka jirtanitti. Woboon ammoo hojiidhaan sitti mul'ise konsartiin maaf qophaa'uu dhabe. Meeti konsartii waraana adda bilisummaa Oromootiif qophaa'ee garraatitti. Birrii shote akka kaleessaa san hin barbaadu woboon ummanni Tigraay. Magaalaa takkatti Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti walgahii konsartii gaafa bara ayyaana isaanii kadheen gaddaa irratti mallaqa miiliyeena biiliyeena walitti qabanii akkanatti cum'anii irra ta'anii ummata isaanii biyyatti qabsootti geggeessaa jiran. Meeti konsartiin Oromoon konsartii kam godhee maqaa konsartii sanii waraana adda bilisummaa Oromootiif galii galchitanii beeytanii? Yoom darree har'a kakisee kanatti waan akkanaan hojjanne yoomi? Uf yaadachuudha qabna. Woboon hojiin sitti argisiise atillee itti argisiise. Mallayni garaas hin nyaatin, birriin garaas hin nyaatin lubbuu fi qabsiisee qabsaa jira bar. Mallaqa ofiitii miti isaan lubbuu fi sii kennanii bar. Nama lubbuu sii kenne birrii kennuu dadhabda obboleessa kiyya. Moo dhugumatti bilisummaa hin barbaanne isin. Bilisummaa eega barbaadde woboodhaan gara Finfinnee koottu jechaan hin jirtu. Maaliif akka inni humna dabalatee humna waraanaa dabalatu hin goone? Maaliif akka inni daraja'eetiin ijoollee teennarraa tabeeloytee waan nyaattu dhabde Abiyyiin damoosa 5,000 sii kafalanaan jedhe jettee dhayxeetiin mootummaa kanatti harka kennataa jirtu. Maaliif akka ijoolleen kun waraana sanitti dabalamanii akka gaariitti qabsoo geggeessan hin goone? Yoo meeydan yaa warra qabsoo Oromootiin deemaa jirtan ummata keenya ummata ala jiru. Namni dhugumatti qabsoo kana geggeessuu barbaaddu konsartiin ka godhamu amma booda konsartii waraana adda bilisummaa Oromooti. Miidiyaa Oromoos ni qarqaarra. Woboofis konsartiin godhamuudha qaba. Artistiin Oromoo affeerraa woboo jedhee konsartii maqaa wobootiin. Yaa waan achitti godhamu ammoo maddabamee achi jira. Konsartii qofa qophaaya. Suni wachitti waan dalagamu achitti dalagama sun. Sini galee waan mara Facebook irratti hin dubbannu. Kanaafi gammachuu qofa ibsatin ummanni Tigraay gammachuu qofa ibsachuutti hin jiru. Lola qofa lolaa hin jiru. Baajata qaba. Diinagdee qaba. Mallaqaan socho'aa jira. Tarsiimoodhaan socho'aa jira. Oromoo ati uf hin gatin. Nam tokko jabeessuu sirra jira. Har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo kana caalaa waan inni sii godhu hin qabu. Yoo akka dhugumatti inni Finfinnee galuu barbaadde mallaqa si barbaachisa. Qawwee bituu fi miti mallaqa kana beeki. Ijoollee teenna jira. Ijoolleen rakkattuun ta kophee bitattee waraana adda bilisummaati Oromootitti dabalamuu hin dandeenye jira ijoolleen Oromoo. Ta sabboonummaa qabdu. Ta Jawaar jaalattu. Ta Hacaaluu Hundeessaa jaalattu. Ta Baqqalaa Garbaa jaalattu. Ta Hamzaa Booranaa jaalattu. Ta Shamsaddiin Xaahaa jaalattu. Ta Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jaalattu ijoollee 60 jira. Ijoolleen marti Abiyyi maafi Taayyee jaalati si fakkaata? Hundi isaa Taayyee maaf Abiyyi jaalata si fakkaata? 60 namni Jawaar Mohammad jaalatu. Rakkinnaaf, mallaqaaf, maal nyaadha, maal dhuga jedhee ka kana sammuu keessa of oofuu isaa ban qabu.
akka gidee ijoolleen teennan himanne isin tutumsuufi qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo kootu Finfinnee seeni, kootu Finfinnee seeni, kootu Finfinnee seeni. Mee maal godhaa jirtan? Nagarramtanii barisin. Nuti waraana kana waamicha gooneef hojiitti hiike. Waraana adda bilisummaa Oromoo dhugaa yoo isinitti meqarqaarsa kennaanii miti bakka kana gahe. Lolee lolchiisee irraa hiikkateeti akka isin kaleessa agartan sanitti. Ciibsee irraa hiikkatee kophee isaanii irraa baasee godhatee luka qullaa lolee kophee godhata WBON. Ilaalime luka qullaa lolee kophee irraa baasee godhata. Osoo Oromoo miiliyoona meeqa diiyaaspooraa biyya alaatii qabu waraanni keessan luka qullaa lolee injifannoo isinii goola buudhaaf deemaa jira. Kana birriin garaa isin nyaatiin obboleessa kiyya. Birrii miti ammoo kaayoodha wanni. Ummanni keenya warri biyya alaa jirtan socho'a. Waan tokko godha. Har'a ammoo wanni achi qabii qabatanii jiru. WBON ajajaa waliigalaa idaamaa joor shumii filate itti aanaa qaba. Akka kaleessaa bixiin qabdu. WBON har'a tokko ta'e. WBON laman jirtu. WBO ebalu. WBO Kamal. WBO Daawud. WBO no hin jiru har'a waraana adda bilisummaa Oromoo qofatu jira. WBO hin jirtu takaleessa wal baxaabatanii ummata keenya kaan achiin dhayanii gandummaan warkaa godhanii kaan asitti faalanii kaan achitti faalan ka Guji keessaa lolu ka Kibba keessaa lolu ka Shawaa keessaa lolu ka Shanangi Beetii lolu ka Baalee lolu ka Arsii lolu ka Harargee Bahaatii lolu ka Wallagga Afranii lolu hundi isaatu ajajaa tokko qaba. Ajajaa waliigala waraana adda bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaati. WBO kamiifuyyuu qarqaarsi kallattii Jalmarrootiin dhaqa. Warri haftanis asuma jalatti hiriiri alla qallata. Injifannoo galmaan ga'uu yoo barbaadde WBON Arsiif Baalee keessa jirtu hundi keessan Jalmarroo jalatti hiriirtan baajanni kamiyyuu karaa kanaan sii dhufa. Wanti ati barbaaddu achiin sii dhufa. Akkaataa itti loltu pilaanii ammoo ati mataan kee ajajaadha. Ati mataan kee lolchiisaadha bakka jirtutti. Siigalee obboleessoo kana malee wanti isinirraa barbaannu waan biraatii miti. Amma nutu sirrii hin jirre. Ummata keenya ummata biyya alaattu sirrii hin jirre. Parsantii 100% isinitti himaan. Qopheessi konsartii bakka jirtutti. Yoo biyya Arabaa keessatti ijoolleen biyya Arabaa sodaatte. Warri biyya Faranjii keessa jirtan Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Awurooppaa maal hojjechuu jirtan sa'a kana. Ummatuma Tigraay kanarraa baradhaa jedhee yeroo baay'ee isin gorseera. WBON ummata Tigraay irraa baratee akkuma Tigraay lolaa jira bar. Magaalaa booji'uu jammaree bar. Humna waraanaa mootummaa kanaa booji'uu jammaree bar. Itti cabsaa jira bar. Isinoo maal barattan? WBON waan isin jettan jirra oolchee maal godhaa jirta yaa Oromooti yame uf gaafadhu. Ati itti cabsaa jirta? Waan qabdu buufteefi jarana Oromiyaa yoo bilisoomte hin barbaaddaniisi. Hin barbaaddanii. Namni bilisummaa Oromiyaa barbaadu WBON jibbu. Namni Finfinneen akka teepaatu barbaaddu WBON jibbu. Abiyyii jaalachuun kee waan biraati. Abiyyiin har'a WBON jibbu aangoo isaatiif malee. Shimallis har'a WBON jibbu aangoo isaatiif malee. Addisuun Araggaa WBON jibbu aangoo isaatiif malee. Taayyeen danda'a WBON jibbu aangoo isaatiif malee. Kaleessa WBO taa jedhee bosona seene jedhe. Har'a maaltu isa jibbisiise? Waan aangoo argateef taayyeen mataa isaa kaleessa bosona seenee jedhe. Sababa maalii har'a WBO jibbe? Aangoo qaba. Dubbi himaa biltsiginnaati. Mallaqa argata. Ummata miskiina nyaachuutti jira. Bilisoomee jira taayyeen danda'a. Bilisoomee jira Addisuu Araggaa. Bilisoomee jira Shimallis Abdiisaa. Eenyutu Shimallisiin bilisa baase? Nutu bilisa baase. Eenyuun jalaa? Tigraay jalaa. Har'a hoo Oromoon bilisa bahee? Oromoon bilisa bahee ka bilisa bahee garaa taayyeeti. Ka bilisa bahee garaa Addisuu Araggaati. Ka bilisa bahee garaa Shimallis Abdiisaati. Ergama jalaa baafnee jara bilisa baafnaan Oromiyaan bilisoomtee nuun jedhan osoo deebii takka nuun deebisin. Kanaaf jarana warri kuni warra kaleessa ani WBOdha jedhee bosona seene taayyee danda'a viidiyoo isaa jala seenii dhageeffadhu. Namni WBO jibbu hin jiru Oromoo ta'e ijoolleen teenna wallaaltuun tokko. Wayita waraana adda bilisummaa Oromoo qeequu barbaadan arrabsuu barbaadan hin dogoggorina. Warri aangoo irra jiru aangooma isaaniitiif malee deebii takka isinii deebisanii hin qaban. Isinitti hima Abiyyiin mataan isaa ani ABO'dha jedhaa ture kaleessa. Har'a maaltu ABO mitii ufiin jechuu gahe Abiyyi Ahmad. Xaqalaa ministeerii biyyaa waan ta'eef. Isinii galaa inni kaleessa wanti barbaadu takkattiin aangoodha. Aangootti baafnee nugate bakka. Nugatee jira bakka. Nugate. Isinitti najamuun hin jee. Maaliifii xaqalaa ministeerii ta'e kaa? Kaleessa koloneel gammachuu ayyaana Abiyyi walitti dhufeenya qabna akka gaariitti jedhaa ture bar sirritti. Maali waan har'a Abiyyi Ahmad jijjiire? Aangoodha jaran. Namni ufii bilisa bahee waan ummanni isaa bilisa bahee itti fakkaata. Oppodiyoon ufii bilisa baatee ergamuu jalaa gara ergachuutitti nu seensifnaan Oromiyaa waan bilisoomte itti fakkaate. No Oromoo deebiin takkasii hin deebine hin gowwoomin. Kanaaf warri WBO jibbitu hin jibbin. Qamadii teettu bilisa sii baya. Buna keettu bilisa sii baya.
garbuu keetu bilisa sii baya dachiiteetu bilisa sii baya woboon abbaa biyyaati obboleesso ilmaan waaqoo guutuuti woboon fiixaa nadhii gammadaati fiixaa jaarraa abbaa gadaati qirincaa fi gootota kaleessaati hafuura qabsaa'ota kaleessaati bar hafuura eebbisa addunyaati woboon hafuura hacaaluu hundeessaati woboon oppodiyoo mallas zeenaawitu ijaare oppodiyoon kaleessallee Tigraay ergamtee waggaa 27 cuk nu godhaa baate har'a nuti ifaanyee lafee kennaan aangotti baafnaan abbaa kanaa nuun jechuu didan jaran quba qabaadhaa nama arrabsuuf hin utaalin wanni mucaan kun jedhu maali jedhi itti hassabi rabbiin sammuu akkanaan sitti hin kennine ittiin haa yaadduufi waan bareeda haa dubbattuufi waan sii ta'u haa dubbattuufi waan saba kee ilaallatu haa dubbattuufi malee sammuu baatteetumaa yookaan mukattiin haa buutuuf sirran kenne rabbiin yookaan alumaan utaaltee lafaan dhooytee haa cafallayxuufi miti yookaan namatti buutee teeskaa nama addaanaa baaftuufi miti rabbiin sammuu kana akkasii kenneef ittiin yaadii siin jeela sammuu keessanillee kabaattanii deemtan buqqee dhagaa bilaashan godina yaada oromoo namni taate woboo jibbuun sirran jiraatu sinii galee kanaafi waa'ee waraana adda bilisummaa oromoo irratti woboon waan nuti eeyne olitti mul'ate waan nuti eeyne olitti mul'ate isin marti irra abdii irra keettanii finfinnee seenuudhaaf deemaa jechaa jirtan garuu akka inni finfinnee seenuu isintu godhaan jirre woboon finfinnee seenuu ka danda'u ummata adada achi deemuun ummataa fi humna addaa oromiyaa liyyuu haayilii oromiyaa waraana oromiyaan qabdu kana uf waliin dhaabaa akkuma amma Tigraay bar affaariin uf waliin dhaabe bar poolisii humna addaa Tigraay dhiisi ummata affaar akka waliin dhaabatu godhe mootummaan Tigraay waraanni adda bilisummaa oromoo yoo mallaqa qabaate poolisiin oromiyaa akka waliin dhaabatu godha magaalaa guutuu qabate san keessatti kottu nu waliin dhaabbadhu waan takka isinirraa najamnu oromiyaadhaaf lolaa jirra mallaqa barbaaddaa hoo kach allaqe Tigraay har'a affaari akka waliin dhaabatu godhe mallaqaanii barka namarraa ka dalagaa jiran tola namni sii wajjiin hin dhaabatu obboleesso kanaafi woboon oromiyaa bilisoomsuudhaaf ummata isa barbaachisa humna addaa liyyuu haayilii poolisii oromiyaa isa barbaachisa poolisii oromiyaa kana qabachuudhaaf ammoo baajata barbaachisa kanaafu ummanni keenya sadarkaa sanitti fiduudhaaf tokkummaadhaan yoo nuti warri ala jiru sochoone gaafa san injifannoon keenya finfinneen teessan ifaan ifatti isinii deebiti jechuudha qeerroon ammoo hidhannootti seen gaafa mallayni dhufe gaafa woboon mindeessuu danda'e gaafa woboon ummata isaa kunoo mallayni jira obboleessa kiyya ila hoo birrii meeqa barbaadda hoo abiyyiin meeqa sii kafala hoo dhu'ee gadubbii mallaqa taate aboo dirgim allaqee dhumate wanni biraan jiru birriidhaan nu ficcisiisaa jira abiyyiin sinii gale hin irraanfatina ummanni keenya ummanni ala jirtan raftanii jirtan dammaqa rabbiin hirribaa isinaa kaasu baay'ee raftan warrummaan kaleessa guruppii hiitanii qarqaarsa woboo jettanillee har'a eessa baddan gammachuu keessa tartanii uf wallaaltanii achumaan dhabamaa jirtan no sirrii miti dammaqaa bakka kaleessaatti deebi'aa ummata kana qarqaarsa gaafadhaa waraana kana bira dhaabbadhaan ergaa kooti hadaraa hayyoonni oromollee kanarra dalagaa oromoon marti kanarra hojjedhu bakka wanti nu barbaannu tana qofa waraanni kun akka jabaatee gara finfinnee seenu akka jabaatee waraanni adda bilisummaa oromoo poolisiin humna addaa oromiyaa mootummaan leenjisee ittiin fayyadamuudhaaf oromoon cabsuudhaaf jedhe akka gara wobootitti makamu yoo barbaaddan mallaqa barbaachisa hin makamani shakkii takkallee godhina Tigraay asii kaatee affaar seentee nuufi isin tokko rakkoon takkaayyuu hin jiru jettee akka affaar waliin dhaabatee Abiyyi Ahmadii fi ummata Amaaraatiin lolu godhan laalime nuti ammoo poolisii oromiyaa akka woboo wajjin dhaabatu godhuu dadhabnaa jiran irra dalaguun nurra jira waan kana woboonis irra dalaguudha qaba poolisii oromiyaa amansiisuu danda'uudha qabna poolisiin oromiyaa wobootti dabalamuudha qaba poolisii oromiyaa hunda isaa lafarraa fidnee ajjeesuu hin qabnu amma naannoo Amaaraa deemanii lolarratti faannoon Amaaraatu bilaashattuu ajjeesaa jira ijoolleen kun yoo wobootti dabalaman maal ta'a kanaafi kanarra dalaguun dirqama kennaa jechuudha kanuma warri miidiyaa gurguddarra jirtan ergaa kana biraan nagaya kana waa'ee waraana adda bilisummaa oromoo haganuma isinii jechuu barbaadeeti nu boonsee jira woboon nu boonse akka malee nu boonse isa dhuma lammaffarratti Shimallis Abdiisaa waa'ee Shimallis Abdiisaa irraan waa'ee viidiyoo mucaa san isinii dubbadhe achi booda waa'ee lola amma itti jiramu irratti garame akka deemaa jiru irratti isinii dubbadha jechuudha Shimallis Abdiisaa guyyaa kaleessaa maal jedhe qeerroo jirtu eessaa dhufee har'a qeerroo jirtu jedha Shimallis
Ay. Ima ajaa'ibuma qabdanii bara oppodiyoon takkatuu dubbiin isin jabaatti. Qeerroo jirtu. Hin saalfatullee yaa kii rabbii kiyya kakadha. Hin saalfattu Shimallis Abdiisaa. Qeerroo jirtu. Qeerroon tami taati waamtu. Hin saalfattu jechuma qeerroo jirtu. Girrisaa maan jedhiin afaan baate. Girrisaa jettanii kaleessaayyuu maqaa nutti moggaaftan. Maqaa isin nubbaaftan fudhanne rakkoo takkaayyuu hin qabu. Maaliif gadi baatanii kaleessa addabaabayii irratti jirtu qeerroo? Mee sagalee keessan dhageessisa. Juntaan deebi'uuf deemaa jira. Hafuurri qeerroo dhokate jedhee juntaan deebi'uuf deemaa jira. Mee qeerroo jirtu? Juntaa qeerroon sodaachisuu ka barbaaddan maaliif hiitan abbaa qeerroo? Nama kaleessa qeerroo san kaasee hamilee itti horee akka isinuyyuu aangootti baatan isin godhe. Maaliif mana hidhaa keettanii dhuftanii irra baatanii jirtu qeerroo? Juntaan deebi'uu kajeelaa jirtu. Juntaan deebi'uu kajeela. Gaafa juntaan deebi'uu kajeelu qeerroo jirtu. Gaafa juntaan bade girrisaa maach. Ajaa'ibuma qabdan oppodiyoonis. Sini galee kaleessa maaliif qeerroo jirtu? Wayyaaneen deebi'aa jirti. Juntaan deebi'aa jirti. Jirra jedhaani. Gaafa ammoo jarri badanii barbadaayanii jiranii dhageettan ammoo girrisaa maach. Bakka hojiin keessan kan uumami ammallee ashangulliitii gootanii nu taphachuu barbaaddan. Gaafa rakkattan qeerroo. Gaafa hajaa teessan fixattan girrisa. Ijoolleen isin achitti baaftanii kaleessa waamaa ooltan qeerroodha bar. Ta isin achitti kaleessa birrii itti kennitanii farda hafeetanii abbootii fardaa mallaqa itti kennaa achitti yaaftanii isin qeerroo jedhaanii ooltan sun marti warra kaleessa wareegama kafalee wayyaanee galchee bar. Kaleessa girrisaa jedhaanii hin turre. Qeerroo masaniif jecha maqaa girrisaa ka jedhu kana waliin nu qabdanii har'a. Injifannoo biyya san keessa dhufe keessatti warra biyyaa qofaa miti adda durummaadhaan ummanni kenna ummanni diyaaspooraa ifaajee guddaa qaba bar. Alaaf keessaan ifaajee Oromoo. Isin ammoo gaafa rakkattan jirtuu qeerroo. Gaafa hajaa fixattan girrisaa maach. Darbitanii hunda buustuu jechuudha. Hin danda'amonne akkana. Hin jedhamu ture Shimallis Abdiisaa. Duutee baduu sii wayya qeerroo jechuurra. Qeerroo jettee qeerroo waamachuurra. Seenaa wayii dalaguu sii wayya hojjeeftee yookaan aangoo gadhiiftee. Malee maqaa qeerroo jedhu kana saalfadhu obboleessoo. Saalfadhu sirraallee hin deemu. Waan dalagaa turtan Oromoon hin irraanfanne. Takaleessaa dhiifama isinii goone har'a dhiifama isinii hin goonu abadan. Sitti ma Shimallis Abdiisaa dhiifamni takka hin jiru. Nu gowwoomsuullee hin dandeessu. Qeerroo 10 yoo ati fudhatte 10 fudhata yaa Shimallis Abdiisaa. Quba qabaadhu kana. Qeerroo 15 yoo ati fudhatte 15 fudhata. Haga isin dhabamsiifnutti oppodiyoo abadan uf duuban deebi'u Oromoon. Argitee? Wayitti ati asiin 1,000 walii qabdu Oromoolleen qeerroo woboon asiin 1,000 walii qaba. Wanni ati fiduu dandeessu takka hin jiru. Ilmaan Oromoo wal ficcisiisu bu'aan ati fiddu takkattiin ummata biyya sanii wareeydee fixuudha malee abadan akkuma kasi jala hiriiru jiru ka woboo jala hiriiruree kumaatama kanan irraanfatina. Akkuma ka isinii ergamu jiru ka woboodhaaf ergamullee jira kanan irraanfatin. Akkuma kasi jaalatu jiru ka woboo jaalatus jira. Akkuma kasi jaalatu jiru ka jawaar jaalatus jira. Akkuma kasi jaalatu jiru ka baqqalaa jaalatus jira. Sigate si qofa namni hin jaalatu. Waan har'a waraana adda bilisummaa Oromoo harkaa qabu quba qabda. Ijoollee meeqa akka woboon leenjisee qabu quba qabda. Harkaa qabda. Wayyaanee miti nutu wobotu si nyaachuudhaaf deema yaa Shimallis Abdiisaa. Kaleessa nam tokko yoo du'u miidiyaan Amaaraa marti waa'ee abaa'oon achiin akkas godhee har'a maa lubbuudhaaf waa'ee woboon dubbannere kokkeen asitti ol isin galtee ummata Amaaraatiin rabbii keessanii jedha. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoon kaasina. Abbaa fedhe yoo ajjeese woboon abbaa fedhe yoo booji'e woboon hin dubbatina us jedha. Homa takka milkooftan abadan rakkoo feetan osoo dhoyfattani. Badii isinitti dalagamaa jiru osoo akka feetan dhoysitani. Kaleessa gabaasaa turan Wallagga keessaa namni akkasii buqqa'e magaalaa san gadhiisee bahe ummanni wayitaarra waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufee walakkaa Finfinnee seenuu ka'u. Miidiyaa Habashaa tokkocha waa'ee woboo dubbatu agartanii maaliif wayyaaneen dhuftee kokkeetti rakkatte morma qabde. Shimallisoo akka ijoolleen dhayxee waraana adda bilisummaa Oromootitti hin makamneef jirtuu qeerroo. Meeshaa keessa walaa jiraara. Meeshaa keessa walaa. Juntaan dhufaa jira. Kaleessa badee jira.
yatabattanee duqeet samirra faca'ee jira. Amma booda daabboo ta'ee dhufuu hin danda'u. Hambaashaa ta'ee dhufuu hin danda'u. Saambusaa ta'ee dhufuu hin danda'u. Baxaabbaxamee bade juntaan bade samirra taphattane. Kaleessa gadi ba'ee jirtuu qeerroo. Hin dhufna jedhaa jiranii. Meeshaa keessa walaa. Zayitii bitaa itti diba. Zayitii maaliin bitanii itti diban? Zayitii har'a uummanni waan bitatee itti zayitii nyaata itti godhatu dhabee bakka mara akkanatti nyaata hojjetachuu hin dadhabne uummanni biyya keessatti ibiddi itti qabatee yoo namni harcee danfifanna jedhu zayitiin jala hin jiru waxii godhachuu hin dadhabne uummanni amma biyya keessatti zayitiin meeqa galte? Zayitii walaawalaadha jedha. Zayitii nama meeqaa kennuu barbaaddaati? Meeshaan kame ammoo ka walaawalaan sila. Kami walii meeshaan? Maayii kana jaartii fuutee jirta na fakkaatti. Kanaaf meeshaan walaawalaa. Meeshaa walaawalaa. Ati jaartii fuutee jirta walaawali. Nu maal goonaa walaawalla meeshaa? Maaliif itti dibna zayitii? Wanni zayitii itti dibnuuf takkallee hin jiru. Ati yoo barbaadde itti dibi keetitti. Hin jiru qaldiin akkana. Meeshaa keessan zayitii itti dibaa. Zayitii itti dibna. Aruusatu situ fuudhe. Maayii kana aruusaadhaati. Situ fuudhe walaawali. Zayitii itti dibi akka barbaaddetti. Kisbaardi yoo seerkaa ta'e malee. Meeshaan tokkollee hin jiru ka qeerroon zayitii ittiin dibu. Qeerroon meeshatti zayitii dibuu fi qabsoon dhaqqabu amma. Sagantaa qeerroo zayititti binni dibanii miti. Qabsoorra jira uummanni Oromoo. Qabsoorra jira qeerroon woboo waliin. Ati ammoo maayii kana fuuteemi aruusaadha. Ati ofii keetii zayitii itti dibu walaawali waan barbaadde godhi. Akka barbaadde walaawali akka barbaaddetti. Nuti haga silaa oma takka harkaan qabnu. Wanni zayitii itti dibnee zayitiidhaan balleessinuuf hin jiru. Ganaa saamunaa meeqa nu gaafata? Saamunaa sanbirrii meeqaan bitaarra uummanni keenya biyya keessatti? Meeshaa zayitiidhaan balleessee meeshaa ofii. Akkamitti itti diba namni osoo waa takka harkaan qabne meeshaa ofiitti zayitii? Zayitii itti dibaa walaawala. Sanumaayyuu walaawalanii garam walaawalan. Wallaahi nama ajaa'ibda Shimallis Abdiisaa. Lakki namni kennan ciisu jedha yookaan namni kennan ciisu sinuma ciiftanii. Ima taffiftan. Waggaatti miiliyeena dhalchitu. Har'a ammoo ofii isaatii gadi ba'ee zayitii itti dibaa. Meeshaa walaawalaa. Ol kaayaa. Walaawalaa qopheessaa jedhe. Allada akkanumatti yaappu dhiyoo. Akkanumatti qalladaa isin. Meeshaa keessa walaawalaa isinummaan. Walaawalaa achi keessa warri jirta. Meeshaa keessa walitti dachaasa keessanuma zayitiitti diba. Ummanni waan ittiin birrii zayiti saamunaan bitee zayitii ofirraa dhiquun qabu. Nama kana mara qeerroo kana mara aruusaa qopheessite moo ati? Zayitiin kun birrii 600 jedhaa jira. Litiriidha moo akkami jiran? Zayitii litirii takkattiin birrii 600 yoo atta bitaniitiin meeshaa ofii walaawalan mee jiran. Namni kun zayitiidhaan meeshaa walaawalee booda eessaa fuudha waan itti walaawalu. Dogoggoratti nu ofaa irraa Shimallis Abdiisaa. Gizee maraayyuu bakka bilxiginnaantu waan takka hin beektu. Oppodiyoon hojiin isii kanuma meeshaa keessa walaawalaa. Zayitii itti dibaa sirriitti qaqqajeelchaa walaawalaa qopheessaa. Qopheessanii maal godhan? Dabratsiyoonitti achi ergammoo yaa ajaa'iba kee Shimallis Abdiisaa. Na ajaa'ibde kaleessa dhugaa rabbiititti. Amaariffa dubbachuu dhiisee ol ka'ee jirtuu qeerroo wayyaaneen dhufaa jirti. Juntaan fuulaa gara galfate. Kaleessuma kana bade hin jenne rabbii keessanii jedha. Bade homa takka hin jiranii. Homa takka hin jiranii hin jenne wayyaanee balleessine barbadeessine. Fardoolee jiraan hin jettan ammoo fardoolee wayyaanee. Isinii miti ka yaabbatanii waggaa 27 ganda keessa deemtanii uffata aadaa Oromoo qabdu mara itti uffistanii sabboontota Oromoo jedhanii ba'e isinii miti. Har'a sabboonaan isin caale hin jiru. Meeshaa keessa walaawalaa. Meeshaa keessa walaawalaa. Ajaa'ibu. Waan nama ajaa'ibu. Wallaahi hin kolfina. Waan kolfa bira darbu. Namni hin qalladu akkanatti uummata Oromoo itti ashoofti bara Oppodiyoon. Oppodiyoon homa Oromoon akka kaleessaa jiru itti fakkaata. Homa akkuma kaleessaa san jirru seetii bara. Abbaa barbaadde ajjeeftee gaafa barbaadde as deebitee qeerroo jirtu. Osoo qabaatee iyyuu Oromoon qawwee walaawalee isin keessa yaasa malee isinirraan tokkosu dhugaa sitti hima Shimallis Abdiisaa. Isiniif jecha bilisummaa waggaa miliyoonatti haa tartu malee. Abadan natu isiniif hima. Oppodiyoo waliin bilisoomurra bilisummaan nutti haftu. Isin waliin bilisoomurra bilisummaa lagachuudha iyyuu nda'u. Bilisummaa maayyuu hin barbaannu Oppodiyoo waliin. Dhugaa si hima meeshaa walaawallee si tokkofnaayyuu. Meeshaa walaawalaadha. Meeshaa keessa walaawalaa si tokkosna malee hin tokkofnu achi. Isinii miti namni kaleessa fuunee aangoo itti kennine
fuutanii siidaa mililik maasaraa keessa nuu keettan siidaa Haayila Sillaasee maasaraa nuu keettan isinii miti namni Hacaaluu nyaate isinii miti namni Jawaar Mohaammed Qiliinxoo darbe Baqqalaa Garbaa ilmaan Oromoo kumaatamaan namni lafarraa dhabamsiise isinii miti meeshaa walaawwallee sirraa tokkoof na gowwaa haadha keeti si keessa yaasna achi garagalchine ijoollee 500 ati leenjifte tana yoo achi ooftee nyaattee lafarraa fixxe malee ijoollee masantu si walaawwaluudhaaf jira Shimallis Abdiisaa quba qabaadhu ijoolleen suni dhaloota qubeeti ijoollee Jawaar Mohaammed leenjisee qaree lafa naqeedha leenjii qofaa fudhattu hundi isii si walaawwalti sitti achi garagalchite quba qabaadhu kana shakkii takka illee hin qabu si walaawwaltii siin jedha la warri ati kaleessa waamaa oolte sanii miti warrummaan leenjiidhaaf iddoo leenjii jiran hundi isaanii si walaawwalu ganaa si walaawwalan hin irraanfatin waan dalagaa turtaniin hin irraanfatin ijoolleen kun ijoollee gowwaa kaleessaa si fakkaata dhaloota qubeeti dhaloota qubee jechuun ummata barate ummata doomaa akka kaleessaa san si fakkaata si walaawwaluudhaaf ta'etti ijoolleen tun dhugaa sitti himaa haqa Jawaar Mohaammed baasuudhaaf ta'etti haqa Baqqalaa Garbaa baasuudhaaf ta'etti haqa Hacaaluu Hundeessaa jaratuuyyuu baasa ijoollee santu si walaawwala 500 isin walaawwalti opodiyoo ijoollee santu sin dhabamsiisa akkanuma mara harka keessaniin uf galaafattan harkuma keessaniin uf awwaaluudhaaf teeyse yaa opodiyoo harkuma keeti osoo akka kaleessa Oromoo qawwee itti kennuu diddesaniin furmaata itti itti fufte diqqoo isii carraa qabda amaara dhufee si qala mare amaara dhufee mormarra si ijjata malee har'a ammoo ijoollee maatii leenjiidhaaf maatii jalaa gurra qabdee guurte tanatuyyuu si walaawwala akkumati walaawwalaa itti sanitti kana dhaamsi si dhaamnu kanuma Shimallis Abdiisaa qawween walaawwallee sirraa tokkoof nu takka illee hin jiru isin xilaata kenna oppodiyoon wayyaanee caalaa xilaata Oromooti Tigraay ummata Tigraay waraana TPLF caalaa xilaanni Oromoo oppodiyoodha quba qabaadhu diqqaa guddaan kee Abiyyi Ahmad nutuu fuudhee maasaraa mootummaa seensise ifaajee kennaan fuunee maasaraa mootummaa finne takka as garagalee nu mil'anne takka har'a ammoo cinqamanii dubbii ol galtee wayyaaneen fuula as garagalfattee aangoo deebuudhaaf deemaa jirti agarraan qawwee keessaa walaawwalaa qopheeffadhaadha hin jiru wanni akkasii namni qawwee isinirraa tokkosuu takka illee hin jiru gaburummatti hafaan akkanatti dhugaa isinitti maan oppodiyoo waliin bilisummaan takka hin jirtu waggaa 10,100 Abiyyiin jedhe sanii miti miiliyeena tokko gabroomna malee Shimallis Abdiisaa isinitti harkan kennannu abadan kana quba qabaadha wabbaa feetan ajjeesa abbaa feetanidha namni Oromoo keessaa isinin ajjeesin hin jira hayyuun Oromoo keessaa isinin ajjeesin hin jira kaleessa Tigreetu isin ajjeesa wayyaaneetu isin fixe wayyaaneetu isin dhabamsiise nuun jedhaa turtan har'a hoo wayyaaneetu aangoo qaba abadan nutti haafu bilisummaan yoo isin waliin bilisoomne hennee iyyuu himnu malee hin himnu naqazaa waliin bilisummaan barbaadan naqazaa isin naqazaa Oromooti isin warra Oromoo nyaatee fixe yaa oppodiyoo quba qabaadha Oromoo nyaatee warra fixe isin waliin bilisummaa abadan akka dhuunfaa kootiititti waggaa 1,000 Abiyyiin 100 Abiyyiin jedhe sanii miti Oromoo naga ilaa abad haa gabroomu oppodiyootti harkan kennannu abadan quba qabaadha isinitti hin kennannu harka isinillee baddanii akkuma nu balleessitanitti isa dhumaa irratti caccabdanii xilaataan nyaatamtanii bututtanii bannee takkatti dhabamna malee isinitti harkan kennannu finnee aangootti isin baafne ulfinni isinii ta'uu dide gabrummaa barattan isin harree duuda malaaxaati oppodiyoon harreen ba'aa baratte ulfinna hin beeytu yoo ba'aa irraa lafa kaayan fiidee gangalatti daaratti isin akkasii oppodiyoo harreedha ulfinni hin ta'u kabajaa Oromoon isinitti godhe isin tufirraa fuudhe isin tufirraa mulqe amma booda walaawwalaa qawwee achi walaawwalaa isin keessa walaawwalla isin keessa xilaanni Oromoo Tigraay caalaa oppodiyoodha hayxi jirtu tana yoo kana qofa beette qofa woboo jal hiriiri dhugaa siif himaan oppodiyoo yeroo sadii isin cabsuuf deemaa jirti har'a isin cabsuuf deemaa jirti kaleessa isin cabsite tiim lammaa jette har'a kunillee as bahee wayyaaneen dhufaa jirti juntaan dhufaa jira meeshaa keessaa walaawwalaa isin hin ja'a meeshaa kenna walaawwallaa ati qophaa'ii teetteetumaan hoteela keessa fataa jettee luka keessa qaltee garaa dilbii keessan dura baastee Oromoon qawwee si walaawwalee achi dhaqeetiniin daangaa Amaaraa walqaayit deebisuudhaaf si wareegama ati Finfinnee hoteela keessa teettee lafa Oromoo gurguraa hayyuu Oromoo ajjeesaa
sabboontota Oromoo lafarraa dhabamsiisaa qabeenya Oromoo saamaa Oromoon qawweesii walaa bada gowwaadha isin oppodiyoo gowwaa ammallee Oromoo akkuma dursan seetanii abadan hin jiru sun zabana qaroominaa kana keessa takkatti banna waadaadha sinitti mee ture Jawaar takkatti dhabamnaa addaan hin baanuu siniin jedhe sinitti mee bar walumaan hillim jennee muchul hin nyaattan isinillee yaa oppodiyoo hin nyaattan takkatti bannee muluma gabrummaa dhaalamnee abbaan biraa dhufee lafa san fudhata malee yaa oppodiyoo namni isinirraa achi qawwee tokko sun jiru nama isinit tokkosu malee gizeen dhufaa jirti yeroon kalooyte bar har'a milikkata isin agarsiisaa jira woboodha bar woboon sitti argisiisu jira bar Oromiyaa hunda hammachuu jira bar waraana adda bilisummaa Oromoo namni qawwee takka sirraa tokko sun jiru shanee jettee kaleessa nyaataa turte amma booda hiriirraa'een takka hin jiru ijoolleen Oromoo takkattiin isin waliin dhaabattu hin jiru namni isinirraa qawwee tokkosu tokkollee hin jiru abadan waan feetan fida waan biraa dadhabee wal dhabamsiisuu hin dadhabnu akkuma kaleessa Jawaar isinitti himee diddan san carraan takkattiin isin qabdan nullee galaafattanii ofillee galaafachuudha isiniin jedhe Jawaar akkasuma wal goona malee isinitti harkan kennannu yaa Shimallis Abdiisaa quba qabaadhu hin kennannu harka isinitti nullee dhufee nu fixee xilaanni isinillee fixee qullatti haa ba'u Oromoon guutumaayyuu haa dhumu namnu mammartu bakka ummanni nagayaa haa jiraatu ummanni nagayaa malee oppodiyootti deebi'ee Oromoon lammaffaa lakki jarri kun ilmaan Oromooti lakki akkasiin jedhinaa jarana dhaabbadhaa no ilmaan Oromoo kati nu beeynu woboo qofa oppodiyoon kaleessallee Mallas Zeenaawittuu ijaare abbaa duulaa gammadaadha abbaan isii akaakayyuun isaanii abbaa duulaati hortee abbaa duulaa gammadaati oppodiyoon martisi takkaa Oromoo qabsoofteen beeytu qoonqoo isii bilisa baasuu qofa oppodiyoon kanaafi biltsiginnaa minaamina isaram ya amma waa'ee biltsiginnaa kana biltsiginnaa jechuun akka Itoophiyaa waliigalaati xilaanni Oromoo oppodiyoo irratti qabsaa'ee bakka jirtu mara bakka hin beeytanarra ganda mara keessa barreeffatanii xilaanni jajjabni Oromoo eenyu akka ta'e warri kaleessa kun eessaa dhufe waan isaatu hin beeynu kun eenyunni karuuza faranjii nyaatte maaliin kun eessaa dhufe warra jechaanii ture Jawaar Muhammadiin guyyaa waan jettan kana ofuma keessanii gaabbitanii dhufu takkatti bannaa isin hin jeebaran namni isinii lolu takka illee hin jiru kanaafi oppodiyoo irraa abdiin kaatina Oromoo biltsiginnaa maqaa jedhu kana ofirraa irraanfadhaayyuu xilaanni Oromoo eenyu oppodiyoodha allaqe takka Amaarri seenee nu rukuteen beeku jaratu fidee nu rukuchiisa takka Tigreen dhufee nu rukuteen beeku jaratu fidee nu rukuchiisa ilma abbaa jalatti rukutamu oppodiyoo malee agarree beeyna jaran abbaa isaa osoo bira taa'u abbaa isaa jalatti ilma nama rukutu ani oppodiyoo malee argeen beeku Abiyyiin Ahmad ilma Oromooti oppodiyoo osoo inni taa'u Hacaaluu Hundeessaa isa jalatti ajjeesan oppodiyoo abbaa duulaa gammadaa oppodiyoo osoo abbaan duulaa gammadaan taa'u Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Jaalabdii Raggaasaa nama allaakayee mataa isii fixuu hin dandeenye hunda isii dhufanii jalatti mataa keessa gattumee Daani'eel Kibriit Andargaachoo Tsiggee Biraanuu Naggaa ummata Oromoo mudda hunduu harree seensise ila oppodiyoo jechuun akkana abbaa osoo abbaan taa'u ilma abbaa biratti rukutuu jechuu oppodiyoo nomaa isin hin gootu Oromoo namni fideetiniin akka mataa keessa isin cafaqan Tigreen akka isin tumtu Amaarri akka isin tumu akka taraa Tigreef Amaarri isinitti taru namni isin godhe oppodiyoodha wallaahi billaahi sitti maa yaa Oromoo yoo bilisummaa barbaadde waan goote godhii wareegama barbaachisu kafali oppodiyoo kana buqqisi hin xiyyeeffatin Amaaratti hin xiyyeeffatin Tigree irratti xilaanni keenna guddaan oppodiyoodha osoo oppodiyoon irra aangoo irra teettu muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad Itamaajoor Shumii waliigalaa Biraanuu Juulaa ajajaa humna qilleensaa ilma Oromoo Yilmaa Mardaasaa generaalonni ol aanaan hundi har'a Oromoon qabdu oppodiyoodha jarri kun osoo akkana ta'an Amaarri dhufee Jawaariin mataa jaraa jala gattuma laa Baqqalaa mataa keessa gattuma Hamzaa Booranaa mataa keessa gattuma osoo jarri kun ta'an bar ummanni Amaaraa dhufe kaleessa Tigreen tumsiisaa turan har'a Amaaraan tumsiisaa jiru amba maaliif komatta ummanni Tigraay har'a maaliif bilisoomaa irra beeytanii basaastuu Abiyyiin Ahmad Maqalee keessa kaa'e takkaan gurra isii micciiranii ari'anii achi keessa yaasan takka har'a namni basaasu takka illee hin jiru osoo propagaandaa fedhan oofani namni quba qabu hin jiru warri kaleessa Abiyyiin mallaqaan Maqalee ramade guutuun isaa ka'ee Finfinnee gale hoteela jira hoteela taa'aa jirti jarri kun warri Abiyyiin birriin maddabe oppodiyoo jechuun jarana taraa lama tumsiifti yookaan Amaara nu tumsiifti yookaan Tigree nu tumsiifti yookaan Amaara nu tumsiifti yookaan Tigree nu tumsiifti
har'a Oromoo bakka bu'ee ummata Oromoo lafarraa kafichisiisaa jiru ummata Amaaraati. Eenyutu kana nu gosiisaa jira obbo Diyoo. Kaleessa waggaa 27 Tigree namni nu fichisiisaa ture eenyu obbo Diyoo. Har'a bilisoomnee jirra jettee osoo aangoo qabatee taayyeen danda'a gurraattiin jeedala fakkaattu sun garaa baastee garaan isii keessaa achi ba'ee kuyyubbattee ijji itoftee keessaa siyaatee hin gabbattee jechuu bara rakkattu. Santuuyyuu har'a nama ta'ee dubbi himtuu taate bakka jetti bakka akka nama waali sadarkaa wayii nu fuune achirra ol kenne achii nutti aaddi bakka akka nama ofii isiitii taaggaltee yookaan lola wayii biyya wayii deemtee loltee jetti bakka nyaattee qocatte kaa dhiiga ilmaan Oromoo gaafa kaanii hayyuu Oromoo tokko yaa'ee Oromoo yoo dubbate kottu aganyoo tashaagir poolisii tokko ajajii dhukkee itti kaase ilmaan Oromoo akkanatti ficcisiifte obbo Diyoo. Kanaafi xilaanni kenna Amaaraas miti Tigrees miti warri siyaasni isiniin galle keessaa galaa keessa yoo siyaasa kabeeytan taate xilaanni Oromoo guddaan sima bira jira obbo Diyoodha. Obbo Diyoo irratti qabsaayi woboo waliin dhaabadhu waraana adda bilisummaa Oromootii tumsi bilaashattuuyyuu guyyaa gurbaa dheengaddaa gaafa inni sargii godhate niitii isaa irraa gabbaasee namni ajjeese obbo Diyoo Amaaraa miti Tigree miti. Ila kunoo dubbiin kana caale jira mucaa Wallagga keessatti niitii fuudhe guyyaa takka moo lama qofa waliin bulee osoo mucaan sun hafuuran baafatin jaartii isaa irraa namni dhabamsiisee eenyuun obbo Diyoodha. Tigreetu biyya bulchaa jira yaa Oromoo. Amaaratu biyya bulchaa jira yaa Oromoo. Ka biyya bulchaa jiru ilmaan Oromooti. Obbo Diyoo biyya bulchaa jira. Kanu nyaataa jirus obbo Diyoodha jechuudha. Kanaaf ani xilaanni kiyya Amaaras miti Tigrees miti obbo Diyoodha. Gaafa obbo Diyoon Oromiyaa irraa buqqaate Oromoon hafuura galfata. Gaafa san namni sii dubbatu argama. Gaafa san namni waasii jedhu jira jechuudha. Saniin gara kaanitti bilisummaa takkan soqina. Woboo waliin ta'i. Poolisii humna addaa Oromiyaa. Isinillee namni isin ergaa jiru obbo Diyoodhaan beeyna. Kanaafi poolisii Oromiyaa gorsinee akka uummanni Tigraay saba isii dhiisi saba biraa of jala hiriirsaa jira miti agahoo asiin uummata Affaar. Nuti ammoo poolisii Oromiyaa oma goone akka waraana adda bilisummaa Oromoo waliin tokko ta'u godhuudha bakka. Hojiin keenya amma booda kana amma. Woboon Finfinnee dhufaa jira. Tumsa keenya woboodhaa godhaa poolisii Oromiyaatii fi woboo walitti dabaluu yaaluudha. Magaalama dhuunfatan sanitti poolisii Oromiyaatii fi woboon tokko ta'uu. Magaalama dhuunfatan sanitti poolisii Oromiyaatii fi woboon tokko ta'uu. Kaleessallee gaafa poolisiin Oromiyaa wayyaanee dura dhaabatee falmuu uummata waliin jammare wayyaaneen Abaa Mansuuraa taate. Obbo Diyoo Abaa Mansuuraa godhuudhaafoo poolisiin humna addaa Oromiyaa loltuu woboo adda bilisummaa Oromoo waliin gaafa dhaabbate obbo Diyoo Abaa Mansuuraa goona yeroo takka nutti hin fudhattu. Hayyoonni Oromoo kana yoo sammuun keessan dalage woboodhaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa tokko godhuudhaaf haa yaallu adda durummaadhaan jalqaba. Achi booda uummanni oma takka rakkoo takka illee hin qabu. Uummanni Oromoo fudhatee woboon xilaataa miti hin beeka. Kaleessa gammachuudhaan gabbayee ilil jedhee alaabaa isaa akkana godhee Finfinnee irra bayee kumaatamaan simate. Sinii galaami. Kanaafuu wanti takkattiin hojjechuun nurra jiru poolisii humna addaa Oromiyaatii fi woboon akkamitti tokko ta'anii waliin loluu danda'an. Yaa Oromoo akkamitti siyaasa Tigraay kana dadhabdan isin. Tigraay ummata Tigraay dhiisi akka Affaar waliin dhaabatee lolu godhe. Agawoo waliin dhaabatee akka Amaaraan lolu godhe. Tigraay kophaa lolaan jiru har'a. Tuni dubbii jabdu. Kanaaf uummanni hundi isaatti yaaddanii hayyoonni Oromoo poolisii Oromiyaatii fi woboon akkamitti tokko goonaa. Kanaan alatti obbo Diyoo Shimallis baraarraa Taayyee baraarraa Maarree baraarraa kanarraa hin baddaa. Yoo bilisummaa barbaadan jara kana ofirraa dhiisa. Dhiisa ofirraa abbaa fedhanaa ajjeesan hin dhagayina. Namni Jawaarii fi Baqqalaa caala jaalannu hin jiru. Yoo barbaadan edana waan fedhanaa godhani. Akkamitti waan Jawaar jalqabe galmaan geennaa yaaduu qofa nu bakka wanni nurra jiru. Akkamitti waan Baqqalaan jalqabe galmaan geennaan alatti kajarri asiin doorsisaa aruusa ajjeesanii gurbaa abbaa sargii obboleessa namaa gafuudhanii abbaa namaa gafuudhanii ajjeesan kun qabsoo Oromoo kaleessallee wayyaaneen akkasitti dhaabuu hin dandeenye. Har'as obbo Diyoon taaktikii kana yoo fayyadamte Oromoo of duuba deebisuu hin dandeessu. Oromoon nama takkaaf lamaa miti. Nama sadii afurii miti. Oromoo kumaatama hassabdee fixuu hin dandeessu. Kanaaf yoo kun qabsoo dhaabe kaanumatu itti fufa. Qabsoon Oromoo karaadha. Karaa deemtee fixuu hin dandeessu. Siigalee obboleessoo karaa deemtee fixuu hin dandeessu. Inuma deemta. Bakkuma feete geettee dhaabatta. Inuma deemta. Bakkuma yaadde geettee dhaabatta malee namni karaa deemee fixuu danda'u jira. Finfinnee ga'uu yoo barbaadde ati Finfinnee geettee Finfinneetti hafta malee karaan itti fufachumaan gara biraa dabarsa. Qabsoon Oromoo akkasi. Abbaan fedhe yoo irraa bu'e qabsoon Oromoo ittuma fufti. Abbaan fedhe yoo irraa bu'e qabsoon Oromoo ittuma fufti. Har'a nama meeqa callise takkaa qabsoon Oromoo dhaabbatte
finiintee itti xiixaa jirti. Jawaar hidhame qabsoon Oromoo dhaabbattee itti muddamaa jirti. Baqqalaan hidhame qabsoon Oromoo dhaabbattee gara duraatti deemaa jirti. Qabsoon Oromoo karaadha. Karaa deemtee fixuu hin dandeessu. Abbaan fedhe keessaa bu'a kama hafe itti fufa. Abbaan fedhe keessaa bu'a kama hafe itti fufa malee maatii ebalu ajjeesan gurbaa ebalu achii dhabamsiisan maatii kuni osoo qabsootu Oromoo dhaabee kaleessa dhaabata qabsoon Oromoo. Anaallee nama takka fiduu hin dandeenye bodiyoon. Wanni isiin fiddullee hin jiru. Sadumaa irratti hojiin maafiyaa maali beektu? Ufii isiitii wal ajjeefti. Isa dhumaa irratti ufii wal nyaatan, ufii wal balleessan. Kuni waan hafuu miti yoomillee jechuudha. Kanuma waa'ee Shimallis Abdiisaa irratti kana caala naasa'u. Ergaan oppodiyoo guutuufi miti. Nuti Abiyyi Ahmad irraa rakkoo takka illee hin qabnu. Oppodiyoo guutuutu dhukkuba Oromooti. Oppodiyoo guutuuf irraa kaasuudha bakka Oromoon. Abiyyi maal goonaa isarra duulla. Warri hundi jala dhaabatee ajajaa waraanaa humni qilleensaa gandaa kaasee aga federaalaatitti hojii dalagu jirani. Wanni nuti nama tokkocha maqaa kaafnee irratti duulluuf hin jiru. Oppodiyoon guutumatti xilaata Oromooti. Oromoo irraa foon qolchuu qabna innee bifa kanaan itti walii gallee qabsoo kenna. Qabsoo kanaan itti haafuufnuun waan akka dhuunfaa kiyyaatitti isinii ibsu jechuudha. Kabiraa osoo waa'ee lola Tigraayii fi waa'ee wanni san itti tariinitti waa'ee mata duree gurbaa kaleessa Suud Arabiyaa keessatti jaartii ofii ijaazaa nama bira deemtee niitiin tiyya jedhee sagalee isii waraabee mucayyoo santumaa ture. Waan san irratti namni baay'ee rifattarii jirta. Viidiyoo san irratti jechuudha akka dhuunfaa kootiitti gorsa qabaan. Ilmaan Oromoo hundaaf jechuudha. Namni martuu niitii of jalaa qabdan. Namni martuu fuutee qabda. Kan nama guddaayyuu ta'i. Har'a namni gurguddaan ijoollee xixiqqoo miti. Qofaa miti kana dhageeffatu. Hundi isaanii niitii qabu. Gurbaan amma niitii tumaa jiru suni jaartiitii yaa ijaazaa deemtee jedhe. Eessa dhayxee ijaazaa maaliif achi deemtee naan dubartii bira deemee laa dubartii bira hin deemnee baalagummaa bakka akkasii deemtee jedhee tumaa jira. Niitii isaati. Dubbii duraaniitiin adda. Viidiyoo kanaan dura ijoolleen dubartii irraa birrii nyaachuudhaaf birrii agana hawwali birrii agana akkas godhanii baraabansanii miti. Kun amma niitii ofii tumaa jira beeka. Bakka kanatti ani maal isiniin jechuu barbaada? Dubartiin tokkoffaa dubartiifis gorsa qaba, ilmaan dhiiraatiifis gorsa qaba. Ijoolleen teenya shamarranii dubartoonni kamuu rabbiin mana makhataa garuu yoo wansa mucayyoon gogootu taate ani isiin akka deemtee ijaazaa buutu akka kiyyatti hin fakkadu. Niitiin nama tokko osoo dhiirsa qabdu ijaazaa bu'uun sirrii miti. Kana dhiirri kamuyyuu niitii of jalaa qabdu laaluu sirra jira. Jaartiin teessi dhiiftee ijaazaa deemte namni kamuyyuu inuma aara. Sini galee jiran osoo niitii ta'e ta'u osoo nikaa irraa qabdu yoo isiin si dhiifteetiin bakka biraa deemte sima aarsa. Wanni kun garuu hagam dhugaadha. Ijaazaa deemuun isii kun dhugaayyuu haa ta'uu baatu gurbaan ijaazaa deemte jedhee rukutaa jira. Kana beeka waan kana nama maraaf himaa jira. Amma mucaa kanaaf jedhaan jiru. Isaaf jedhaan jiru. Ammoo gisee kanatti ajandaa kennaa miti viidiyoo nama irraa haasa'uun. Viidiyoo jaarsaaf jaartii viidiyoo fiddanii maxxansuun Oromoo waa'ee viidiyoo sanii quban qabu. Rakkinna biyya keenyaa irraa haasa'u malee nuti sila waa'ee viidiyoo irraa haasa'uu hin qabnu. Garuu wanni kun jireenya namaati jedhan. Jaarsaaf jaartii jechuun jireenya isa jalqabaati. Nam tokko dhalatee guddatee umriin isaa sadarkaa fuudhaa irra wayita ga'u guyyaa lammaffaa isaa dhalata. Guyyaa lammaffaa dhalachuu jechuun jaartii fuudhuudha. Sargii godhatee niitii fuudha. Niitii fuudhee niitii isaa tanarraa ilmoo dhala. Niitii isaa tun ammoo isa dhiistee yoo bakka biraa kadeemtu taate eenyummaanuu namni obsuu danda'u hin jiru. Shamarran teenna ijoolleen dubartii warri ishee anawaari bilbilee ishee anawaar anjaarsa akkanaa qaba. Jaarsi kun homaa naa godhaa hin jiru ima rafaa jedhee ishee anawaari dawwalu suni ani isin galateeffadha. Akka dhuunfaa kootiitti jechuudha. Sababiin isaa nam tokko eega rakkinna qabaatee yookaan rakkoo qabaatu taate sheekaan rakkoo akkanaa qaba kanaafuu isa nikaanarra haa buusu nikaaya isaa akkanarraa bu'u barbaada gaafii bareedduudha. Osoo bilginnaa tokko hin dalan osoo deemteetiin ijaazaa nama tokko hin bu'in osoo dhayxee durriyyee takka waliin hin ciisin nikaanarraa buusi obboleessa kiyyaa ani sirratti osoo ani si waliin jiru baalaguun barbaadu maqaa keetiifis hin ta'u nikaanarraa buusii namaan jaa namni galata guddaa qabdan shamarran akkasii. Kabajatuyyuu isiniin malaa jechuudha. Ta'ammoo osoo jaarsa jala jirtu jaarsa ofii dhiitee bakka biraa deemtu saalfadhu atillee sirrii miti dogoggora guddaadha kun dhiirsa kee osoo ofirraa qabdu
dhayxee jaarsa biraa waliin hin bulin. Yoo inni sii ta'uu dhabe abboo ansi jibbee jira bakka. Naan taane ni kaanarraa buusi. Abbaa qabda, haadha qabda, obboleessa qabda, maatii keetitti himtee, sheekoletti himtee ni kaa ofirraa baaftee namicha jaalattee amma ijaazaa bira bu'uu deemtu san waliin fataazana. Alla kee dhumate. Wanni ammoo osoo ati asiin kana jala jirtu achitti dhayxee kabiraa waliin ijaazaa buutuuf ani kana akka dhuunfaa kootiititti sin ayyamu. Dogoggora guddaa dhalle sirraa'uudha qaba. Kun ijoollee shamarraniitiif dhaamsa kooti. Isin dubartiin akkuma waliigala beeynutti nama baay'eetu isinii nama baay'ee isin dogoggorsuu yaala. Garuu yoo namni isin dogoggorsuu laale hin dogoggorina. Keessattuu ani shamarran jaarsa qabdu bifa addaatiin isin laala. Isin niitii namaati jalqaba. Carraan isin qabdan hin jiru. Jaarsa keessa waliin jiraachuun alatti. Yoo inni isin hin ta'in xalaaqxee kabiraati heerumuudha malee osoo jaarsa kee jala jirtu isa dhiiftee kabiraa waliin bulu an akka dhuunfaa kootiititti abadan sin ayyamu. Si waliilleen hin jiraadhullee dogoggora dalaydeellee maqaa dhiirummaa isaallee irraa mulqite isallee sharafa gadi buufte maqaa keellee nyaatte maqaa of balleessite jechuudha. Nam tokko eega jaalatte isa ofirraa buusi isatti heerumu. Bakka waliin jiraadhumaa wanni ati achi deemtee as deemtuuf hin ta'u. Kuni ijoollee shamarraniitiif ergaa kiyya. Guutumatti warri dhiirsa qabdan fokkataa rabbi si qabee, bareedaa rabbi si qabee, maarree rabbi si qabee keetuma jabeeffadhu waanuma ofiittuu si caala. Osoo haga fedhellee fokkate, osoo haga fedhellee bareede, bareedaan hambaasuun dhufee niitii namaatiin namaa dhalchuu hin danda'u. Hin dogoggorina. Osoo haga fedhellee fokkate, fokkataa ta'ee maal ta'ee dhufee niitii namaatiin namaa dhalchuu hin danda'u. Abba masantu fokkataa akka ofii dhalchuu qaba malee bareedaan tokko dhufee niitii namaatiin namaa dhalchuu hin danda'u. Kanaafi fokkinna bareedumsa laaltanii ijoolleen shamarranii dhiirsa kee dhiiftee jaarsi kun hin fokkataa maaliidha? Dhayxee kabiraa waliin bareedaa mucaa bareedaa tokko argadhee wayi bareedumsa isaa ittee achitti ijaazaa buutee dogoggora akkasii hin dalagin. Namicha kana siin taaneemi biraa deemi bareedaa ijaazaa bira buutu sanitti heerumi. Bareedama ijaazaa bira buutu sanii heerumi malee namichi ati biraa deemtee ijaazaa bakka biraa dhaqaa jirtu kun dhiiruma akka isaati. Hin dogoggorina ijoolleen shamarranii. Yoo isin hin ta'in nikaa ofirraa buusaa. Akkuma amma dubartiin bilbiltee sheetichatti himtee an osoo badii takka hin qabne nikaa buusuu barbaada sheeka jettu kanatti nikaa ofirraa mulluccu. Lakki sun hin fokkata. Lakki hin bareeddu. Fokkataa kanatti na jamu'an. Ufiin dhiirsettee wajjin galtii bar. Dhayxee maaltu ijaazaa si buusa? No, dogoggora. Dogoggora maaliifi nama baay'ee isinif bilbila. Niitima namaa ta'uu osoo si beeku sitti dawwala durriyyee najaan qabu. Ta'ufiitii ruuza nyaatee quufee ati abbaa warraa qabdaa aloo bareedduu tiyya maaloo nama rare achi na cinqe onna waxxare ganna waxxare no gassi waxxare osi waxxare anjaarsa qaba. Obboleessa kiyya nan diigin jedhiin. Jireenya kiyya nan diigin. Wallaahi si arga ilmi namaa abatan. Zinaan dhokatee guyyaa 40 taru jedha shari'aa rabbi gaafadhu sheekolee. Zinaan dhokatee guyyaa 40 dabru. Ilmi namaa kun ima si arga. Gaafa ilmi namaa si argee si hime ammoo wanni ati dhoo isaan dalayde sun si salphifti. Gulana siif hin ta'u jechuudha. Kanaaf dubartiin dhiirsa qabdu adaraa wannan isinii dhaamu hamilee keessaniifis hin ta'u hamilee abbaa warraa keessaniifillee hin ta'u hin baalagina. Sabrii rabbi isinii haa kennu. Obsaatumaan salaata du'aayii godha. Bishaan qorraan udu'adha. Bishaan qorraan udu'adha. Wallaahi billaahi dhugaa isinitti baala. Namicha tokko tuyyuu waan ajaa'ibaa beektanii Suudaanii kanatti waan ajaa'ibaa isinitti hima. Baadiyyaa kana fuudhanii nuun deemanii beektanii waggaa meeqa dura waggaa gara 9 dura. Homa takkan jira wanni dhalaa jedhamu wanni dubartii jedhamu jiru dhiira nama 11 fuudhanii nuun deeman baadiyyaa kana keessa. Sharikaa guddaa tokko mana murtii waajjira poolisaa kana beektanii fuudhanii achi nu geessan. Wallaahi dubartiin takkan jirtu bakka ijoolleen nam tokko beektanii miidhagina dubartii malee taa'uu hin danda'u maal jedhee namni waa wanni jedhuu barate kuni. Namicha tokko jira dhufee mushkilaa jedhee namichi beektanii mushkilaa jennaan. Ween mushkilaa jedhee namichi gaafannaan rakkoon eessa jira jennaan rakkoon bakkuma kana jira jedhee mucaan namicha. Maafi mushkilaa jedhee namichi arabaa ka Suudaanii kuni bishaan qorraa itti naqi jedheen bishaan qorraa. Ganama bishaan qorraa itti naqi bishaan qorraan udu'adhu salaati jedheen. Dubbiin tanuma. Shamarran teennallee dhiirri keennallee niitii namaatitti fayyadamurra bishaan qorraan udu'adhaa salaataa toobadhaa. Jaartii namaarraa goraa ijoolleen teennallee. Jaartii namaarraa goraa. Hin janaajjanina abboo rabbii jedhaa dubartii namaa. Dhiisa amma maaliif kana isiniin jedha beektanii? Biyya faranjii kana keessa wanni akkasii jiru wallaahi dhugaa isinitti maan. Biyya faranjii kana keessa niitii nama janaajjanu an takka argeen beeku gara waggaa 6 moo 7 jiraam.
takka dubartii niitii nama janaajjan orgeen beeku salphinnaayyuu kun isin warri biyya Suudii bakka maalii achumaa wanni martay dhufa garuu niitii nama irraa gora ijoollee wandalaattee shamarran jaarsan qabne yoo fuutanillee jarri diqqoo isii maaleesh yoo ishi isinii jette ta jaarsan qabne san yoo janaajjanattan akka kiyyatti isii marata niitii nama ammoo dhibbaan dhibbatti isin hin deeggaru dogoggoraallee dubartii sanis hin deeggaru an akka kiyyatti ejjannoon ani sirratti fudhadhu xalaaquu qofa akka dhuunfaa kootiitti wanni akkasii yoo dubartiin ka dalaydu taate gadi dhiisanii kaa'umarraa buusa malee niitiitii jedhee ammatti itti deebi'ee wajjin jiraatu. Maa itti godhamaa ka isii yoo barbaadde dhayxee abbaa biraa waliin ciiftu maal itti godhaan mannaa gooti hin barbaadu malee dhugaa isinitti maan hin barbaadu deemi bakka isuma waliin jiraadhu jedheen inni kaarraa buusa allaqe. Kanaaf ijoolleen shamarranii bishaan qorraan udu'adha ijoolleen dhiiraallee yoo argattan tabiraa soqadhaa janaajjanadhaa tajaarsan qabne fuudha. Isimallee yoo jaazaa buufattan takkasiisa wayyaan jaazaa buufattanii dhiiftanii nan galchu tama kophaa jirtu sinii wayyaa jechuu kiyya fuudhuu dandeessa yoo rakkoon irra ga'ellee kanarraan ammoo maatii isiitii wal kajaartii namaa hattu hoo hattuudhaa barate amma haraamiidha bara hattuudhaa barate jaartii namaa hataar hanna kabirrii qofa seetaati hattuun jaartii namaallee hin jirti jedhan hattuun jaartii namaallee hin jirti jedhan hattuun tabirrii qofaatii miti hattuu jaartii namaatu jira jaartii namaa natina warri jaartii namaa hattan yoo isinitti dhagaamellee warra of dhoorgaa isin hin fayyadu yookaan gulana si qabanii sikkiina si rakkabu yookaan ofuma keetii iyyuu rakkoon sirra gaya gaafa si arge abbaan niitii sanii yoo humnaaf si dadhabe malee wallaahi isin dhiisu namni kana dhuguma sitti himaa niitii namaatiif fayyadamuun dhoorgaadha. Kana asumaan ijoollee shamarraniitiif akka dhiiraatiitti gorsi ani isinii dabarsu maali? Wanti amma dogoggorri dalagame maali beeytanii? Anillee dhiira atillee dhiira sunillee dhiira baay'eetu jira kajaartii qabu saa. Dubartii yoo balleessite an dirqama dhiirummaa kiyya mul'isuudhaaf viidiyoo waraabaa tumuu qaba. Amma cululleen dhiira jaartii ofii akkas godhe akkasitti tubee huccuurraa baase maan naa fayyada kun? Kun dhiirummaallee miti gadhummaadha. Warri niitiitiyya jettee ijaazaa deemte jettee dubartii irraa uffata baafadhu harka jettee duubatti harka hiitee tumtee viidiyoo waraabdu wallaalaan akkasii hin jiru. Faashina kami kun kan niitii ofii viidiyoo waraabee uummatatti gaffuru. Faashinaa bar wanni marti jedhan wallaalaa zaban akkanaa keessa jirra. Wallaalaa akkanaa hin ta'ina nama baay'ee jira ka dhiitii qabu. Ati yoo dhuguma dhiira taate niitii ta'e akkamii bulfatta manuma keessa adabii bulchi. Adabadhu jedhiin manuma keessatti sodaachisi. Akka dhiiraatitti viidiyoo waraabuu maal godhuu bakka yoo viidiyoo waraabdee asin baasin dhiirri si caala hin jiru jegnaadha bakka jegnaadhaati sitti nafne kuni hin ta'u. Dhiira meeqa jira ukkaansitee niitii ofii afuuran baafatiin us jedhi jetteeni afaan keessa kabalee abbaan fedhe niitii ofii norata. Maaf akkasitti noranne dhiira yoo taate wanni xawwaalii fuutee foddaa TV yookaan Facebook irra baaftee odoo isiin akkasii si warwaatu huccuu irraa orrartee qaama isii uummatatti argisiiftuu maa inni kun dhiirummaadha. Nama meeqa si jaje amma wanni si jajan takka illee hin jiru wallaalaan akkasii hin jiru jechuudha. Maraataadhaati wallaalaallee osoo hin taane maraataadha nama sammuu hin qabne sammuun sin dalagu. Isiin akka feete badii akkasii yoo dalayde mana keessatti tumtee shaxxeedhaan waan tokko gootee yoo dhiiste shaxxeen homaa isiin godhu ittiin dhagayamu garuu viidiyoon ati har'a gadi dhiifte kuni ilal abad